Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Paartii afuraffaa keessatti barnoota keenya kan yeroo darbeetiin lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii lama lama qabanii hambifannaan ida'uu isa jedhu laallee turre. Paartii shanaffaa kana keessatti immoo lakkoofsota hundaa abbaa dijiitii sadi sadi qabanii hambifannaa malee akkamitti walitti ida'uu akka dandeenyu fakkeenya isaa waliin ilaalla. Kanaaf suuta jedhaatii lakkoofsota kanneen abbaa dijiitii sadii sadii hambifannaa malee akkamitti akka walitti ida'uu danda'amu ilaaltanii hubachuu ni dandeettu. Fakkeenya jalqabaa 345 irratti yoo 213 idaanu idamni isaa meeqa akka ta'edha. As keessatti lakkoofsota wal jalatti barreeffaman kanneen mana wal fakkaataa keessa jiran kallattiidhaan walitti taanaa 5 irratti 3 8 4 irratti 1 5 3 irratti 2 5 kanaaf deebiin isaa 558 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu immoo mee 456 irratti 100 idaanee yoo jennu 6 irratti 0 yoo idaanu 6 ta'a. 5 irratti 0 yoo idaanu 5 ta'a. 4 irratti 1 yoo idaanu 5 ta'a. Kanaaf deebiin isaa 556 ta'a. Fakkeenya biraa fudhanneetiin yoo ilaallu mee 123 irratti 352 yoo idaanu idama isaa lakkoofsota wal jalatti barreeffaman kallattii walitti idaanaa 4 irratti 2 6 2 irratti 5 7 1 irratti 3 yoo idaanu 4 ta'a. Deebiin isaa 476. Mee fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu 701 irratti yoo 356 yoo idaanu 1 fi 6 7 0 fi 5 5 7 fi 3 10 kurnan san akkasumatti barreessina yookaan 0 barreessineet tokko qabnaa. Tokkoo san wanni itti idaanu waan hin jirreef kallattiin gadi buufnaa 1057 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu 358 irratti 120 yoo idaanu idamni isaa meeqa ta'aadha. 8 irratti 0 yoo idaanu 8 5 irratti 2 7 3 irratti 1 4 deebiin isaa 478 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu mee 200 irratti yoo 345 yoo idaanu 0 irratti 5 yoo idaanu 5 0 irratti 4 4 2 irratti 3 yoo idaanu 5 deebiin isaa 558 ta'a. Fakkeenya biraa fudhannee yoo ilaallu mee 200 irratti yoo 345 yoo idaanu 0 irratti 5 yoo idaanu 5 0 irratti 4 4 2 irratti 3 yoo idaanu 5 deebiin isaa 558 ta'a.
45 ta'a. Egaa barattoota barnoota keenya irraatiin lakkoofsota hundaa abbaa diggiitii sadi sadi qabanii kanneen hambifannaa hin qabne walitti ida'uudha kan laalle. Paartii shanaffaa keessatti immoo lakkoofsota hundaa abbaa diggiitii sadi sadi qabanii kanneen hambifannaa qaban akkamitti akka walitti ida'uu dandeenyu waliin ilaalla. Hangasittuu nagaatti.